السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجان كنا كبجاف جاللا في الفينال في جرتنا وبكجرتنا تون دكيسن إسناجو. أنا أدخل بعنا جان نفتن هندي كيسنو. إجا أكو بيكمو. قابلي جرا كومنتي تيك توكي في فيسبوك الرت. هنگا ميديام فيدا مغوتورة اللي هنگا قابلي جانا قا جورا كيسنيتو. كيسما غرو نمني باين. دوغارا بيدو بچودا. نما مالان جرو. Ati ilmu abaarsaati hin abaaramtee rabbaqiidhaan sinniisuu maarriyyeedha namni jettan baay'ee jirtanii keessumaa namni viidiyoo irratti waraabee fa'i jechoota akkanaa dubbatu otuu irraa qusatee baay'ee natti tola. Maaliif namni tokko jaallachuu, jaallatamuu, jibbuu, jibbamuu wantoonni kun waluma keessa jira waan ta'eef namni tokko dirqamaa waan tokkotti galuun waan kana dirqamaan godhi jedhanii gochisiisuun godhamus furmaata hin ta'u waan ta'eef warroonni akkasitti itti yaaddanii dhiphattan nii fi warroonni akka qoosaatti fayyadamtanus akka qoosaatti fakkeenyaaf amma viidiyoo tokko poosti gootee gaafa isiin achi deebitu daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 10 poosti gootetti sheeriin isaan irratti ergamu nara dhufaa jechuudha. Warri qoosaadhaaf itti fayyadamtan jirtan dhugaadhaan beekan namni baay'een qoosaaf itti fayyadamtan garuu namni dhugaadhaan waan kana baruu jettanii yeroo baay'ee gaafii dhugumaa akkami maaf akkas taate maaf akkas goota jettanii warri gaafii dhugumaa na gaafattan deebii keessan isiniif deebisuuf dhufeen jira. Egaa asumaan like subscribe gochuudhaan chaanaalii kana like godhaa isinii jenna. Mee jalqabarraa yookaan fakkeenyaaf mucaan kun gaafa jalqabdu akkamitti jalqabde maalii jalqabde maal waliin dabarsitan dhuguma waliin dabarsitanii mucaa kana wajjin haasaa qabdaa walii dawwaltanii keessaa wal beektanii namni baay'een faa maal jedha namni tokko darbee wajjin jiraatee jaallatee amansiisee maal ta'e ka'ee booddee intala kanarraa deebi'ee hamma immoo akkas godha warri jettan isiniif warra dhugaadhaan waan kana gaafii gaafattaniif deebii keessan isinii qabadhee dhufeera. Egaa mee otuu isinitti hin dheeressine gabaabee namatti mucaa kanaa wajjin maal dabarsitan asan mucaa kanaa wajjin akka nama tokko akkuma isin miidiyaa kanarratti argitan anis miidiyaa kanarratti gaafan argu kan isin footoo koo keettuun arge sanuu nama sheerin irratti goonaa hin arge achi booda anis akkuma namaa laalleen dhiisee darfadhee guyyaa biraas akkuma kana deddeebi'aa gaafa dhaqu boodarra maal arguun eegalee viidiyoo Hasanii wajjin jiraanneerra bultii wajjin dhaabanneerra ilmoo walirraa qabna bultii wajjin dhaabbanneerra jiruuf jireenya wajjin jiraanneerra viidiyoo jedhu waan arguu eegalee san booda mucaan kun edaa dhuguma feekii yookaan wantiidhaa fi wanti jedhanu yeroo sanarraa kaaseen natti wanti ta'e baruu eegalee booddeerraa tiiktookii siisan jalaa gubanii abbaa gobe kanuu hin beeku ani garuu asumaan wanti sirriitti hubachuu qabdu tiiktookii kana dhugaa rabbii an harka keessaan qabu tiiktookii sana gubuu keessaa hin dhageenye illee ana kan itti gubatee booddee erga inni gubatee kan hin dhagaye malee tiiktookiin jalaa gubatee erga tiiktookiin jalaa gubatee booda erga achi deebitee bifa aadiitiin isiinis itti teessee hojii taasifattee san booda erga deebitee waan kana hojjechuu eegaltee koomentii keessan kanarraa ka'ee mucaa kana akka nama tokkotti maaf akkas gootaa jedhee gaafadheen ture. Gaafan gaafadhu egaa deebii wantiidhaa haasuma akka tartiiba taraa namaatti tuntaane diqqoo bifa wantiitiin naanaasoftee turte barreeffamaan jechuudha. Erga kanaa as deemsa keessa takkaa haasaa biraa takkaa guyya takka waa walii barreessine yookaan waa walii wantii goonee hin beeknu gaafa sanan ofiifan gaafadhe. Sababni hin gaafadheefis nuti akka islaamaatti akka amantii islaamaatti yookaan akka aadaa oromootti lachuudhaanu dubartiin tokko uffata seeraan alaa uffachuun hin eeyyamamu surree keeyachuun hin eeyyamamu surree kaattee suuraa koo bira keessee yookaan suuraa kootti akka nama barattee wanti siin gadhiiftu kun baay'ee natti hin tolle dhaqee obboleettii koo maaf akkasitti viidiyoo akkasitti gadhiistaa maalii jedhee gaafadhe. Jecha bifa qoosaatiin yookaan bifa wantiitiin na jaallattus na jibbitus ansinniis waan jedha wayii akka deebiitti na deebiste sana booda egaa footoo koo hin fayyadaminiin jedhin ennaan footoo koo hin fayyadamin jennaan
na dhowwitu na dhuguu baattus an fayyadamuu dhiisuu jette. Okay, erga fayyadamuu dhiifne egaa uffata aadaa Oromoo uffata aadaa tartiibaa uffadhuuti gara viidiyoo kanatti yoo dirqama yoo si dirqisiise yoo an akkati fayyadamtu sin eeyyamu garuu immoo yoo dirqamaan kan hin dhiisu kan jettu ta'e uffata tartiibaa uffata amantaa Islaamaa irraayis akka aadaa keenyaattis uffata tartiibaa uffadhuuti jedheen ittime. Kana malees immoo viidiyoolee garagaraa viidiyoolee nama biraatti wajjiniin footoo akkuma kana akkana babbarattee gadhiifattu viidiyoo baay'ee amma viidiyoo san qabadhee dhufuun natti hin tolle malee bifa qoosaatiin bifa xabaatiif itti fayyadamti malee akka namni baay'een keessan bifa dhugaasitan fakkeenyaaf amma sa'aatii yeroo tokko akka waan boochu fakkeessitee viidiyoo wanti gootee gaafa siin fidduu dhuguma mucaan kun ayi hin dhiphatte jaalala qabe maarrii jettee maal ta'e namni baay'een komentii si jalallee yeroo isheen irratti godhan seenee nan ilaalaa waan baay'ee dubbattan kanaaf walumaa galatti mucaa kanaan walitti dhufeenya tokkollee hin qabnu waliillee wallee hin beeknu lafuma kaateetti akkuma bakka akkuma carraatti wanti gootee tariitii waan isin karoorfatte garuu ani gaa Allahu alam akka waan isin karoorfattee waan kanatti eegalte quban qabu walaakiin immoo haasaa walii tasuma duraan haasaa walii tasuma hin qabnu kanaaf walumaa galatti wanti isin jedhu maali mucaa kanaan walitti dhufeenya tokkollee hin qabnu waliin haasaallee hin qabnu akkasiin miidiyaa irratti wanti jettan warreen kana jedhaaruuf warreen beekuu hin beektani warreen beekne eenyunni warra dhugaadhaan asan maaf akkas goota nama keessaan faana barreessu jiraam nama keessaan karaa miseen jiraatiin haqqiin isiisin dhiisu maal sin ta'u haqqiin maa wal nyaachifne wal baafne ma jiran tun dhuguma janajjanee yookaan karaa dheeraa deemiraadhe dhugaadha garuu immoo haqqiin waa malee miti haqqii jechuun calluma dhameetii miti waan ta'eef akkasitti akka hubattan isin barbaada ulfaadhaa galatooma waan na hordoftaniif isinin kabaja egaa peace galatooma.